Fayyaa jajjaboowwan nagaa keessan inni egaa kooti viidiyoo irraatiin deebi'ee dhufeetan jira ibsaa furmaata gaarii ta'aa jechuudha. Akkamittiin akka furmaata ta'u immoo isinittan agarsiisa. Hanga dhumaattu na duuka bu'aa. San dura garuu Hagayyoo Naaworoon YouTube channel kiyyaaf haaraa taatan yookaan subscribe godhin jirtan subscribe gochuun mallattoo notification fuulduratti dhuftu tuquudhaan ol kan jedhu kaawwachuun yeroo hunda viidiyoon keenya saffisan akka isin qaqqabu taasifadhaa isiniin jenna. Qamadhumaan viidiyoo kana immoo share gochuu hin dagatina. Kan isin gorsin immoo viidiyoo kana like tuqa akka jaalattan nuuf ibsaa isiniin jenna. Yoo gaaffii qabaattan immoo comment irratti nuuf barreessaa deebisaa bifa viidiyootiin qabannee isiniif dhiyaanna. Kana malees yaada jiru hanqina jiru wanta barbaadan comment irratti nuuf barreessuu hin dagatina. Itti galchitu irrumni tuqtu yeroo irra tuqtan amma fakkeenyaaf duwwaa 9 nagaa goon jedha. Kunoo loading naan godha. Kunoo naaf fudhataa jechuudha paaspoortii koo. Kunoo naaf fudhateera. Yoo naaf fudhate akkas naaf godha jechuudha. Afur nu gootu. Kun immoo chaarjarii irrattis eeyyeen chaarjarii irratti loading godha. Xinnoo ishin eega. Kunoo akka kanatti yeroo akka kanatti xumure siitingii isaallee wantoota garaagaraa sagaleellee as jijjiiruu ni dandeessu. Sagaleen kanarra naaf haa ta'u amma isinittan agarsiisa jechuudha. Kunoo siitingii isaallee as sirreeffachuu ni dandeessu. Siitingiillee adda addaa qaba. Siitingii wantoota garaagaraatti amma fakkeenya fuula isaa jijjiiruu wantoota garaagaraatti gochuu ni dandeessu jechuudha. Maqaa isaallee jijjiiruu wantoota garaagaraaf isin fayyada. Siitingiin isaa seentanii ilaaluu ni dandeessu. Start kan jettu kanarra ni xiqqu si'a tokkoof yeroo xixxan si'a 3 isiniif lakkaa gara duubaatti erga lakkaa'ee stop jedha yookaan irra taa'eetu jira jechuudha. Chaarjarii ilaalee namni buqqisa yoo ta'e illee kiisitiin illee isin fudhata yoo ta'e illee ni iyyaa jechuudha. Akkamitti akka iyyuu bifa viidiyoon isinitti agarsiisa nafaana tura. Start godheen isinitti agarsiisa. Kunoo start amma 3 naaf lakkaa nan cufaa of godha. Kunoo amma as taa'aa. Amma fakkeenyaaf nan fuudhaa jechuudha. Dhiifamoo isinitti mul'achaa hin jirre ta'e nan fuudhaa. Kunoo yeroo namni amma fakkeenyaaf fuudhu kunoo akka kanatti iyyaa jechuudha. Kunoo ni iyyaa. Akkuma argaa jirtan kana kunoo akka kanatti ni iyyaa sagalee addaa ni kenna jechuudha bilbilli keessan. Kunoo akka kanatti yeroo sana stop kan jedhu kanarra ni tuqxu achiin paaspoortii keessan duwwaa 9 goonnan itti jedhe nan dhaabaa jechuudha. Eenyu dhaabaa? Ana qofatu dhaabaa jechuudha. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti naganaaf ta'a.